Seenaa gabaabduu Elemoo Qilxuu Abbaa Urjiiti. Qabsoon bilisummaa uummata Oromiyaa har'a sadarkaa iftuu deebinee fi abdachiisaa geessee jira. Dhuma bara 2015 irraa kaasee hamma yoonaatti lammiin bahaa dhiyaa fi kaabaa kibbaan mirga isaaniitiif anaannata bira dabranii xiqqaa fi guddaan dhiiraaf dhalaan wareegamaa caphaa dhiigaa jira. Wayyaaniin warra waraana dargii irraa boojitee fi abbootii garaa kanneen uummata Oromiyaa irratti muddeen irreen naangoo irra jiraachuuf jibbaan ni godhaa jirtu guyyuma guyyaan bu'uura dhabaa jira. Qabsoon bilisummaa tanarra xiqqaa fi guddaa lammii Oromiyaa bahaa dhiyaa fi kaabaa kibbaan bilisummaa yookaan du'a jechisiisaa wayyaanee dhaabaa dhaabbata waakkachaa jirtu bu'uureessuu irratti qabsaawaan qoonni isaa hundaa ol ta'e Elemoo Qilxuuti. Elemoo har'a gaafa uummanni hiddii lolaa keessaa burraayyuun teenya jedhan warri gincii dhiiga nama keenyaa kan awwadaa itti dhangalee ni baafanna jedhan haala kanaafis xiqqaa guddaan dhalaa fi dhiiraan diina ibiddatti harutti harka duwwaa deeman odoo hin taane gaafa haalli kanaan faallaa gaafa uummanni Oromoo fi waliis wallaalaniitu kana keessa turan akki kun isaaniin hin malle jechuun jiru sadootan keessa ture dhiisee maatii isaa biyya alagaa keessatti gatee qaanqee qabsoo hidhannoo bilisummaa qabsiisuuf nama adanirraa biyya seene. Maqaan warri Elemoof moggaasa Hassan. Akka aadaa hawaasa baha Oromiyaatti maqaan burjee yookaan haala dhalataa yookaan dhalattu ilaaluun moggaafama. Maqaan afaan Arabaa kan haala san hordofuun Elemoof moggaafame hiikaa sadii qaba. Isaanis bareedaa, gaarii yookaan tolaa fi nama rakkataa yookaan dhimma kabajamaa ta'e gargaaru kan jiru. Namni akkuma dhalateen haalli armaa olii irraa calaqqisa kun Abraahim Umarii fi Aashaa Ahmadirraa baha Oromiyaa godina Bareenumaa Konyaa Gaara Mul'ataa aanaa Qarsaa ganda Galaan Karraaree Bululoo keessatti argamutti toora bara 1936 keessa dhalate. Elemoo akka barnoota amantii Islaamaa kan ganda itti dhalatetti barsiifamu xumureen dabalataaf otoo deddeemuu toora bara 1956 magaalaa Dirree Dhawaa seene. Akka achi dhaqee jaalalti magaalaa Dirree Dhawaa qoma seentee darasummaa manaa bahee fi adda baaftee if keessatti qubsuma murteeffachiifte. Jireenyaaf dukkaana nama Haajuu Meerii jedhamu kan meeshaa adda addaa alarraa fidee jimlaatti takkeen gurgurutti mindaawe. Elemoo faxinummaa waa barachuu biratti naamusaa fi amanamummaan yeroo gabaabduu keessatti onnee haajii seena. Akka magaalaa baree hawaasaa fi amala biyyaatiin wal fudhateen eega hojii isaa raawwate booda galgala uffata adda addaa kopheelee fi faaya dubartii haajirraa fuudhee dukkaannan irra deddeemee jimlatti gurguruun mataa isaatii bu'aa jalaa buufachuu jalqabe. Abbootiin dukkaannanii kanneen Elemoo irra deddeemee meeshaa itti gurguru akka wal baraa dhufaniin akkuma haajiitti haalaa fi amala isaa jaalatanii daldala isaaniitiin barbaadutti seenan. Haalli kun Elemoof hammaa fi mi'oota gurguru baay'iseef heddumminni gurguraa bu'aa jalaa harkatu yaa dukkaana keessa oolee horu dhaalchisaa dhufe. Hoggaa kana yeroo dukkaana keessa hojjetu xiqqeessaa tan daldala ifii isaa irratti bobba'u dheeressaa deema. Gama biraatiin Elemoo gaafa magaalaa Dirree Dhawaa qubateerraa kaasee daldala malees karaa raadiyoo fi gaazexoota afaan Arabaatiin haala siyaasaa addunyaa keessaa kan sossoo'a bilisummaa kan yeroo sanitti biyyoota Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan hordofuu jalqabe. Haalli kun yeroo hiriyoota waliin wal arguu fi barcaaf taa'u akka nama qamahuutti muka jimaa fi dura qaqqabaa hunda caalaa waanuma qabsoo bilisummaa qofa haasa'uu isa jaalachiise. Hoggaa hiriyoonni oduu dubartootaatiin wal bohaarsan haala rifeensaa taphaa fi guntuutaan bareedina dubartii madaalan Elemoo seenaa Jamiilaa Buheer
qabsooytuu biyya Aljeeriyaa ta'e yeroo sanitti oduun isii reediyoo fi gaazexaalee addunyaa dhuunfate odeessuun bareedinaa fi dhiira gammachiisuun alattis dubartoonni qabsoo bilisummaatiif qooda guddaa gumaachuu akka danda'an haasawaa ture. Bayyanoota akkanaa tan qaburraa ka'uun bara 1962 keessa yeroo kaa'imman Oromoo naannoo Dirree Dhawaatti sossoo aadaatiin hawaasa dammeessuuf gurmaa'uu jalqaban sossoo'insi afaanii fi aadaa eenyummaa beeksisuu keessatti kan hin dhaabbanne ta'uu warra jalqabaan hubatan keessaa tokko Elemoo ta'e. Haala kanaafis hoogganoota kaa'immanii keessaa hoo Abubakar Muusaa waliin qunnamtii addaa horuun hawwisoolee afran qalloo diinagdee fi aadaan tinnisaati ture. Elemoo baadiyyaarraa magaalaa Dirree Dhawaatti godaanee qabeenyaan ifi danda'aa dhufullee amaloota badoo magaalaan guddoon qabduun hin hawwatamne. Jimaa fi sijaaraan namoota daaddaa isaa biratti faaya turanillee isa fudhachuu hin dandeenye. Toliinsa haalaa fi amalaa biratti hojjetaa haraaraa fi araadarraa qulqullaa'e ta'uun Elemoo hawaasa guddaa biratti Haaji Umeeri malees naaduraa sooreyyii magaalaa kanneen meeshaa jimlatti irraa bitu warra akka Hassan Foorsaa fi Saalim Abubakar Bahmiidaan jala naqeen. Hundinuu daldala isaanii bira taranii shamarran isaaniitiin warra kajeelu ta'an. Haaluma kanaan warri Baa Mahdaar daldala isaanii kan adan jiru isa qaadhimatanii Dirree Dhawaarraa akka gamas sossoo amansiisan. Akkasiin walakkaa bara 1963 karaa adan sossoo. Akka adan dhaqee biyya bareenis warra achi geessaniif hojjechaa akkuma Dirree Dhawaatti seedata dhuunfaa cinatti ooffachuu jalqabuun daldaltoota biyya saniitii fi kanneen biyyaa dhufanitti mi'oota barbaadamoo gurguruutti seene. Haala kanaan daldalli isaa yeroo gabaabduu keessatti tolee fi mindooma namaa jalaa if baasa. Akka qabeenyi walitti kuufameetiin achumaa bitee achitti gurguru mannaa Taayiwaan iddoo warri inni irraa bitu meeshaa irraa fidanitti sossoosuu jalqabe. Adanirraa Taayiwaanitti bobbahuun yeroo gabaabduu keessatti Elemoo sooressa beekamaa akkuma hiikaa maqaa isaatti nama if bira dabree rakkataa gargaaru godhe. Yeroo Elemoo adan seene biyyi bulchiinsa Ingiliiz jala turte. Elemoo akka bubbulee biyya bareen dargaggoota biyyaa kanneen dhaaba maqaa adda bilisummaa uummataa Aljabahatul Qoomiyyaa yookaan National Liberation Front NLF ja'amuun gabroomsaa ofirraa kaasu qabsaawaa jiraniin wal fudhatee yaadaa fi diinagdeen gargaarutti seene. Sadaasa 30 bara 1967 gaafa sossoonsi riphee loltummaa dhaaba armaa olii gabrummaa Ingiliiz buqqisee biyya bulchiinsa uummata Yaman dhidhimaa yookaan People's Republic of South Yemen gonfachiise akkuma warra biraatti Elemoo deeggaraa galmaawaa ta'uun isaa ifatti beekama. Deeggaraa NLF ta'uun Elemoo Filisxeenota bilisummaa biyya isaaniitiif qabsaa'oo waliinis jaala godhe. Kaayyoo qabsoo isaanii galmaan ga'u walakkaa bara 1964 gaafa dhaaba PLO galmeeffatan irraa kaasee gama waajjira isaanii kan adaniin diinagdeen gargaaruun hariiroo jaallummaa waliin uummate. Isaan malees Elemoo qabsaa'ota adda bilisummaa Eertiraa kanneen yeroo san adan keessatti cimoo turan waliinis qunnamtii walitti dhaabbatte qabaachuun wallaansoo isaanii hordofaati ture. Gama biraatiin yeroon Elemoo adanitti dhaqe yeroo sossoonsi qabsoo bilisummaatii fi yaanni sirna siyaasaa wajji qabeenyaa kan maqaa sooshaalizimiin beekame hawaasa addunyaa itti dhuunfatte. Yeroo sanitti hawaasan addunyaa hedduu keessatti qabsaa'onni haala armaa olii kanaan gabroonfataa alagaa malees cunqurfamaa fi saamiinsa abbootii lafaa jalaa bahuuf wallaansoo cimtuu godhaa turan.
akka yaadaatiin sirni wajji qabeenyaa faallaa daldalaa fi soorama dhuunfaati. Haalli kun silaa nama akka Elemoo kan qabeenyi amma walitti kuufamee fi jiru kan makiinaan haareen reefu baate mooraa keessa jaajitu kan harkisuun turu. Garuu Elemoo nama dantaa mataa isaa caalaa kan uummata bal'aaf irra haduutti yaadu waan ta'eef sirna kana qaamaa fi qalbiin fudhate. Kaayyoo sirna kanaa fiixa baasuufis akka Yemen dhidhimaa bulchiinsa Ingiliz jalaa walaba taateen dhaaba NLF jalatti gooblaa maarkizim keessatti galmaawee kitaabban shuuyii dubbisuun dhorame. Seenaaleen qabsaa'ota akka Che Gueveraa fi Ho Chi Minhis sammuu fudhatanii yeroo hunda afaanii bu'uu didan. Elemoo qabeenyaan sooramuu fi mootummaa biyyaa waliin hariiroo jaallummaa qabaachuun ilmaan Oromoo kanneen haala adda addaatiin biyyaa bahanii achi seenan akkaan gargaare. Elemoo warra baqa dhufaniif dahoo ta'e nyaataa fi dhugaatiin gargaaruu bira taree hamma qubatanitti mana isaa bira taree kophatti iddoo galan horii isaatiin kireesseef. Malees warra daldalaaf achi dhufan kan dugdee isaaniin ba'i mi'a isaanii itti kennuuf jalqabe. Haalli isaa kuni Elemoo rakkoo keessa galche. Walakkaa bara 1968 namicha tokko kan mi'a irraa fuudhee achumaan biyyatti hafeerraa maallaqa isaa barbaada Finfinnee dhaqe. Namichi mi'a liqiin irraa fuudheef horii isaa erguuf mannaa Elemoo hidhaaf qaadhime. Mootummaa Haayila Sillaasee ta'u warra dura dhaabbatu akka boombiitti ofirraa eegaa jirtutti Elemoo warra biyya alaa keessatti mootummaa dura dhaabbatan waliin nama jiru badii jedhu akka qabamee hidhan godhe. Gama biraatiin namichi durumaan ta'ee jaamee mootummaa Itoophiyaa irraa nama itti ergame jaama. Inshaashatti gaarummaanni Elemoo booda itti hin qophaa'in keessa naqe. Namichi bu'aa akka irraa harkatuuf mi'a liqiin kenneef adan dhufuu ani hin danda'u sumaatu narra wayyaa ati as kootu noolii baaftoorii keet irratti ideensiif kenna. Achumaanuu biyyaa fi haala daldala Finfinneetiis laata. Yaada jedhuun sobee shaggar fidee illima qopheesseef keessa naqe. Qaruuteen mootummaa Haayila Sillaasee Elemoo keessaa waan beeku baasuuf akkuma mana hidhaa ol naqataniin uleen irra gattaa. Harkaa fi miila hidhanii eessaa turra laalata akka nama uuda bishingaa tumutti qaama mara cafata. Akkasitti waan dhaga'uu fedhan afaanii baasuu dadhabnaan dumcoo carqee afaanitti tafashanii akka siilchoo waadanitti sibiila furdaa keessa loosaatuma. Akka foonsu guyyaatti mataa isaa garrarraasanii fannisuun hamma coraan isaa solloqee foon diimaan mul'atutti faana keessa tumu. Afaan cancalanii tumuu fi akka foonsu guyyaatti fannisanii garafuun wahuu afaanii baasuu dhabnaan warri zaallaagaa fi honi nama humaa takkallee keessan jedhu murtii jetturra gaya. Tuminsarraa kan ka'e faanti madooyitee Elemoo ejjechuu dadhabee mana fincaanii dhaquuf gargaarsa barbaade. Mana isaa oowwaa fi jiruu isaa mi'ooytuu keessaa malaan yaamamee kana mudachuun haalaan garaa guba. Horii isaa barbaadaaf mana hidhaa kan miila isaatiin dhufee naqe keessaa bahu horii biraa dhangalaasutti seene. Mootummaa gunaan aadaa isii taate jalaa maallaqaan itti baasuuf kan harkee hundatti harka hiixachuu jalqabe. Akkasiin maana uumtetti hidhaa ji'a 6 booda walabummaa horii isaatiin bitatee mana hidhaa keessaa bahee adanitti deebi'e. Hidhaan mootummaa Habashaa Elemoo haalaan jijjiirte. Eegaa adanitti deebi'ee sammuun isaa waan dalagaa dhiiftee gada dooballee isaa takka malee biyya haadhaa fi abbaa isaa keessatti mudate halkanii fi guyyaa yaadurraa hara fudhachuu dibde. Sabarraa dhalate kan biyya isaa keessatti mirga tokkollee qabaachaa hin jirre humaa godhaa jiraachuu dhabe isaatiif gaddi weerare. Haalli kun isa dhuunfatee fedhii dalagachuu keessatti laamsheessee karaa fi haala qabsoo bilisummaa uummata Oromoo irraa qooda itti fudhatu qofa akka yaadu godhe. Yaada isaa kan hojiirra oolchu odoo iyyaafataa fi qorannoo godhuu
qaa'imman Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa jalqabuuf fedhii qaban biyyaa baqatanii Soomaaliyaa keessa jiraachuu dhaga'e. Dhageettii faana dhawee akka mirkaneeffateen qunnamuu karaa Mogadishoo barare. Achitti jaarraa abbaa gadaatii fi sabboonota biroo kanneen wallaansoo qabsoo bilisummaatiif qophii ta'an waliin walitti dhufe. Elemoo jaarraa abbaa gadaatii fi sabboonota biroo kanneen fedhii qabsoo bilisummaa akka isaa qaban arguun haalaan gammachiisa. Nama qabsoo akka isaaniitiif murate kan mootummaa ada waliin jaallummaa qabu kan qabsaa'ota Filistiinii fi kanneen biroo waliinis hariiroo qabu walitti dhufuun jaarraa abbaa gadaafaa keessattis gammachuu daangaa hin qabne uume. Hawwii qabsoo bilisummaa tan mootummaan Somaalee keessatti ukkaamsiteetti hafuurri deebi'eera. Marii godhanii akkaataa yaada isaaniif dura itti tarkaanfachiisan irratti mala tarrifatanii Elemoo hojii adda fudhatan fiixa baasuuf adanitti deebi'e. Ji'a sadi booda haala sabboononni Somaalee keessaa itti bahanii fi adanitti leenjii tooftaa lolaa itti baratan qopheessee horiin waliif barbaachisu waliin sabboonotatti deebi'e. Gabaasaa Elemoo irraa argamtetti hirkachuun ji'a Abraashaa yookaan muddee 12 bara 1969 magaalaa Mogadishoo keessatti teessuma dhooysatti gaggeessaniin qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuuf murteeffatan. Ji'uma tana keessa warra tooftaa lolaa barachuu irratti ramadaman qaruutee Somaalee jalaa mimmilinsaa tokko lamaan dooniin bahara ceesisanii adan naqan. Elemoo fi sabboononni Somaalee irraa adan dhufan kanneen Yamanii fi biyyoota adda addaa irraa itti dabalaman waliin tooftaa lolaa barachuuf mooraa leenjii Filistiinotaa tan adanitti argamtu seenan. Jaarraa abbaa gadaa tooftaa lolaa biratti tarriphee loltummaa fi hoogganamummaa akka baratuuf gama mooraa leenjii waraanaa tan Filistiinonni Suuriyaa keessaa qaban dhaqe. Akka barnoota barbaachisu fixate adoolessa 23 bara 1970 adanitti deebi'e. Mi'i waraanaa kan argame akka naannoo san dhufeen warra leenjii barnoota lolaa fixatan keessaa qabsaa'onni 36 karaa Somaaliyaatiin Oromiyaa seenanii qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuuf onkololeessa 17 bara 1970 hoogganummaa jaarraa abbaa gadaatiin dooniin bahara diimaarra adanirraa karaa Somaaliyaa sosso'an. Qabsaa'onni 36 seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti qeyroo ganamaatti beekaman gaafa biyyatti deebi'uuf murteeffatan. Hojii fi hariiroo biyyoota alaa keessatti jalqabamte isa caalaa hanfiin xabaasuun jiru. Murtii jettuun Elemoo doodduu akka adanitti hafu godhan. Qabsaa'onni qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuuf leenjii lolaa fudhatanii karaa biyyaa sosso'an Somaalee keessaan biyyatti hulluuquuf tattaaffanii godhan milkooma dhabe. Bahara Hindii kan bitaa mirgaa gadii fi oliin isaa kan irra deddeebi'u afaan faajjeessu guyyaa aduu halkan urjii hordofaa irra deemanii lafa garaa gahuun rakkisaadha. Haala kanaan ammiti doonii tan kiiloomeetira 250 olii qabsaa'ota qeyroo ganamaa iddoo tilmaammatan irraa meeysitee halkan dukkan malkaa bulloo harjaa tan zeeyilaa fi barbaraa jirtu geessite. Achitti ganama isaanii hirriibaan ka'in waraana Somaaleetiin marfamanii eega dhukaasa walitti banan booda malaan harka isaanii seenanii mana hidhaa Mandheeraa jedhamutti darbaman. Qabsaa'onni qeyroo ganamaa hidhamuun itti gaafatama dhimma alaa kan duraan itti kennaman irratti dirqama waliigalaa qonyee Elemoo irratti dabale. Elemoo ulfina dirqamaa tan haalli mudeen odoo hin baaragiin yaada qabsaa'ota qeyroo ganamaa bakkaan ga'uuf ifata malee warraa quttise. Dhimma kanaaf dooginyoota yookaan bakka bu'oota waajjiroota mootummoota Arabaatii fi biyyoota qabsoo bilisummaa gargaaran waliin hariiroo uumuuf Iraaq, Kuwait, Ordon, Libnaan, Suuriyaa fi Masri keessa deddeeme. Tattaafannii Elemoo maqaa fi seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Haaluma kanaaf yaada laalcha sadaffaa addunyaa jiru babal'isuuf walgahii bara 1973 ji'a Eblaa keessatti koloneel Gaadaafiin Liibiyaa keessatti qopheesse irratti
akka qabsaa'ota bilisa baaftuu Oromootti afeerraan godhamtee fi jiilaa waliin Tiripoolii dhaqe. Teessuma bakka bu'oonni dhaabota qabsoo bilisummaa biyyoota Afrikaa, Eesiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa dhidhimaa irratti argaman tanarratti Elemoo fi Jiilli waliin dhaqan qabsaa'ota achitti argaman seenaa Oromootii fi kaayyoo qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaatiin wal barsiisan. Elemoo haala armaa oliitiin Oromoo fi dhibdee isii lammii fi mootummoota biyyoota alaa beeksisaa karaa kaaniin karoora dheeroo ganamaa bakkaan ga'u irratti qophii barbaachiftu irratti bobba'e. Haala kanaafis akka karaa ittiin biyya seenamu qoratanii fi caasaasaniif barbaachisu diriirsaniif qabsaa'ota dhimma kanaaf muratan karaa adda addaatiin biyya naqe. Akka qophiin haala kanaaf barbaachisu xumuramteen fuula karaa biyyaa deebise. Dhimma kanaaf Sadaasa Afur bara 1973 sabboonota leenjii waraanaa fudhatan waliin mana isaatti teessuma qopheesse. Qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabu irratti marii godhanii warra kaayyicha hojiirra oolchuu fedhan waliin biyya seenuu murteeffatan. Yeroo sanitti Elemoo qabeenya gayaa malees haadha warraa Aamunu tan bareedina daawwatamteen kuufamneen faayamtee fi ilma isaa kan maqaa Kallachaa Abdukariim Moggaaseetii fi intala isaa Hanaan tarree fudhalatte qabaachuu ture. Horii fi maatii biratti hoogganoota biyyaa waliin jaallummaa qabu. Biyya san keessatti jiruu nagayaa sadoo fi qananiin jiraachuun isaaf salphaadha ture. Saniin alattis achuma jiraatee maqaa qabsoo Oromootiin yeroo yeroon biyyoota alagaa keessa deddeemuun jiruu isaa itti fufuu ni danda'a ture. Garuu fedhiin bilisummaa tan onnee keessaa bilbiltu sadoo fi qananii gatee maatii isaa Rabbitti dhiisee qabsoo hidhannoo jalqabu karaa daggala Oromiyaa akka sossoobu goote. Akkasiin qabsaa'ota waliin biyya seenuu murteeffatan waliin mi'a waraanaa hamma dooniin deemuu hin dandeessu fe'anii Afraasa 6 bara 1973 aadan irraa ka'anii qilleensaa fi dambalii hamilee cabsuu barbaaddu keessa hulluuqanii malkaa Asabitti tarkaanfatan. Achirraa lafa uummata Affaar keessa loohanii hawaasa isaaniitti fullahan. Elemofaan odoo biyyan seeniin duratti qabsoon bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuman Oromoota naannoo adda addaa akka haammatuu fi hooggana isii keessattis martinuu akka ifarkan godhuun barbaachisaa ta'uu hubachuun hoogganamummaa isii falmachuurraa ittisata. Yaada kana bu'uureeffachuun akka biyya seenaniif sabboontota magaalaa Finfinnee keessa jiran qunnaman. Afraasa 27 bara 1973 Finfinnee keessatti sabboonota garii waliin teessuma godhaniin yaada isaanii kana ga'aniini hamma qabsaa'onni naannoo adda addaarraa keessatti heddummaatan isaan wiirtuu gola qindoominaa yookaan seentaraal koordineeting badii akka ta'an murteessan. Sanumaa waliin bara lama keessatti dirree qabsootan jabaatte keessatti walgahii idilee tan hoogganeef keessaa fintu qopheessuu irratti walii galan. Sanbooda Elemoo fi qabsaa'onni mi'a waraanaa kan fidatan iddoo adda addaatti dho'ifatanii haalaa fi naannoo qubsumaa qorachuu irratti bobba'an. Qormaata yeroo xiqqoo boodaan gaara gubbaa qorichaa hundee godhatanii daaloo ofii olitti ilaalaa gadiin galamsu daawwachaa shaggariin kiiloomeetira 200 qofa sirraa jirraa nu oobsi jechuun hidhannoo isaanii ta'u waraanni mootummaa hin qabneen hawaasa keessa deddeemaa dammaqinsaa fi hamilee uummataa kakaasutti seenan. Gandi keessatti bobba'an kan itti aanu haala isaanii odoo hasaasuu oduun isaanii yeroo takkatti lammii wal geesse. Dhaadannoon isaanii tan manni keenya biyya isaanii keessatti mirga abbaa biyyummaa mulqamanii gabrummaan jiraachuun raawwachuu qabu. Tan jettu hawaasa Oromoo bira tartee tan diinaa seente. Naftanyoonni naannoo gubbaa qorichaa dhuunfatanii uummata keenya irratti roorrisaa jiran yeroo tana dhagayan gurra isaanii amanuu dadhaban. Mulaatu tame tuni nutti hin taatu jedhe. Mulaatuun naftanyaa lafa guddoo mootummaan uummata irraa fuutee badhaafte irratti abbaa lafaa ta'ee
hawaasa irratti roorrisaa ture. Lafa fardaan irra gulufee fudhatee irratti qaniyaa jiru irreen tiifachuuf hamma funyaanitti hidhatee bakka deemu maraa ashkaroota hidhannoo qabaniin nama dabaalamaa deema. Ilmi Tamany akkuma afaan isaatti onnee horee caamsaa takka bara 1974 guyyaa Isniinaa jalee waliin midhaan isaa fidachuuf hardiinitti ganame. Qabsaa'onni hammi tokko isaanii iddoo itti bobbahan irraa gala deeman harroota gooroo jala dhuunfatan halaala arganii itti achi deeman. Dargaan mulaatuu kanneen alaa isa eegan warra hidhannoon itti achi deemaa jiru agarraan dhukaasa banan. Namicha dura dimatfoor dhukaasa qeeroon kilaashiin adda keessa dhooyinaan warri hafan harka sanitti ol qabanii mulaatuu dargaa malee hambisan. Qabsaa'onni midhaan boolla torba kan nafxanyichi harroota 50 fe'achuuf deemu geejjibaa waliin manguddoo biyyaa harka kaayanii mulaatuu waaqatti galchan. Oduun haala mulaatuu mudatee galamsu qaxxaamurtee Finfinnee baatee gurra mootummaa Habashaa seene. Hayilasillaasee dogoggoonni isaa shoorarkaa biraa keessa jiraatanillee tana gurraan dhaga'uun taan darayyaachisee hatattamaan humna daddaffii tan faxnoo daraashitti beekamtu naannoo sanitti ergan. Faxnoon nafxanyoota naannoo sanii waliin ta'uun manneen irra deddeemanii manguddoota, sheekotii, daldaltoota, barattootaa fi kaa'imman galamsoo fi naannoo sanii kanaa sanii malee hidhatti guban. Dargaggoonni nafxanyoota akka saree maraattee Oromoota hidhuuf ganda keessa oriyan jalaa miliquu danda'an qabsaa'ota biratti jalaa baqatan. Guyyaa sanirraa kaasee irreen qabsaa'otaa cimaa ture. Uummanni keessa jiran gadaameessaa ta'anii fi caasaan isaanii guddachaa marsaan ballachaa deemte. Gama kaaniin wallaansoon naannoo sanitti himtee lolli walitti dhaabbate. Nafxanyoonni baadiyyoota gubbaa qorichaa keessa jiran darsa guurratanii magaalatti godaanuu jalqaban. Baadiyyaan nagee arga. Abbootiin biyyaa dhiixa nafxanyootaarraa hara baafata. Odoo haalli akkanitti deemaa jiru waxabajjii 28 bara 1974 dargiin ijaaramtee aangoo biyyaa Hayilasillaasee irraa fudhatte. Akka barcuma tottolfatteen rakkoolee biyyaa kanneen muddamsiisaa jiran caalaa kan naannoo gubbaa qorichaatti nafxanyoota mudachaa jiru durummaa kan ta'e miseensota isii keessaa Koloneel Zallaqaa Bayyanaa naannoo sanitti ergite. Zallaqaan nafxanyoota baara gaduutii mulaatuu itti fidde keessaa baasuuf irbuu seeneef uummata galamsoo dirree magaalaatti walitti qabate. Loltootaan marsee walakkaa dhaabbatee isin uummanni galamsoo fi naannoo isii shiftoota isin keessa deddeeman fiduu yookaan dhabamuu keessaa tokko filadhaa jechuun doorsise. Sanbooda murna waraanaa kan shaalaqaa Kaasaahun Alamaayyootiin hoogganamu galamsoo fi gubbaa qorichaa jidduu gooroo Hinteerii Jaankurra qubachiise. Akeekni guddaan waraanaa achi qubachiisuu uummata naannoo sanii anfariirsuun qabsaa'ota isaan keessa jiranitti qubalaachisiisu uummataa fi qabsaa'ota duwiddaa garaa godhu jarri galii kana fiixa baasuuf hidhannoo guutuun hawaasa keessa bobba'anii galuu jalqabu. Yeroo qarmaammee isaanii irraa bahanii deebi'an mara uummata zaallaa gaaffii rakkoo doorsisuu fi sodaachisuu hojii godhatu. San isaan hanqatee gaafa kaan nama tokko galaafatan. Guyyaa faxnoon lubbuu nama Oromoo galaafatan qabsaa'onni Amaarota baadiyyaa keessa jiranitti dhaqanii hulaa dhadhabanii qabsoon manaa bahanii tan hiyyeessa Amaaraa kanneen hawaasa Oromoo keessa nagayaan jiraatan hidhuu akka hin ta'in mirkaneessaniif. Gochi faxnoo isaanii fi Oromoota jidduutti garaagarummaa uumuuf waan karoorfame ta'uu beeksisuun dhaamsaa waliin jaratti ergan. Dhaamsa faxnoof barreessan irrattis akeeka deemaniif ifa baasanii wallaansoon itti jiran kan gabrummaa Habashaa irraa buqqisuu fi kan abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuu ta'uu addeessanii. Sanuma irratti dabalanii
ummata nagayaan jiraatan irratti ajjeechaa hojjetamu akka balaaleffatan hubachiisa. Akkasuma waliin kana booda yoo nama Oromoo tokko ajjeesan dhiiga gama kaan irraa dhangala'uuf warri itti gaafatamu isaan taachaa beeksisan. Shaalaqaan yeroo Amaarota qabsaa'onni itti ergan wal qunnamee dhaamsarraa dhagee tooftaan isaa jalaa fashaluu hubate. Yoo ajjeechaa uummata Oromoo itti fufu lubbuu Amaarotaa dhangalaafatamuuf jiraattuuf itti gaafatamuu isaa arga. Haalli qabsaa'otaa kun hatattamaan uguramuu baannaan caalaa hammaachuun isa yaadessee tarkaanfii isaan dhabamsiisuutiif waraana isaa qopheessee birraa bultii 5 bara 1974 guyyaa kamisaa subii gooroo hinteeriirraa gama raaree tirootti sossoosu. Qaruuteen qabsaa'otaa sossoo'a waraana haasa'uun akkanillee akkuma aadaa isaaniitti bobbahanii deebi'anitti waan fudhataniif hordofu itti rakkan. Haasa'uunis faanaarraan tanaa dhoolfachuun guyyoota hedduu kanumaan balleessin nagayaan waraana isaa diiramaan bobbaasee deebisaati ture. Har'a garuu midhaan boqqolloo kana hojjaa namaa liqimsuun ibdaa bakka durirraa miila dheereffate. Waraanni diinaa shokomsaa malee meera boqqolloo keessa deemanillee ilaaloo qeeroo jalaa dhokachuu hin dandeenye. Seeyiliin qeeroo warri akka hireetti naannoo san turan akka odeessa harkataniin waraana faxinoo afaan bahanii isaanii quban qabne dhukaasa bakka takkaatiin baareessan. Waraanni diinaa dhokachuuf goda seenan dhaban. Shaalaqaan zarraa fi isaatiif odoo yeroon harkatiin dachii fi samiin itti garagaggalan. Lolli akkaa fi bakka inni hin barbaadinitti itti jalqabamee xiyyitii fi boombiin karaa hundaan itti xiixan. Dhukaasni jalqabamnaan qeeroon naannoo jiranirraa karaa sagaleen qawwee itti dhaga'amtutti ori'an. Waraana diinaa kan duruu afaan faajjawaa jiru olii gadi bitaa mirgaan itti dhukaasanii lafaan dha'utti seene. Haasaa'unii fi waraanni isaa ibidda qaban ija cufatanii karaa harkan haruu malee waan godhan wallaalan. Uummanni naannoo sanii yeroo qawween qabsaa'otaa diina akka kubbaatti ol kaaftee lafatti gadi deebiftuun halaalaa millatanii dinqifachuutti seenan. Lolli ganama jalqabe dafee raawwachuu dhiisee lakkumaan aduu waliin oowwitti seene. Ibiddi gooroo gubbaa itti roobu baay'ina waraana diinaa xiqqeessaa dhufe. Haalli akka mooraa itti beef ta'uu dhabnaan ajajaan waraana diinaa kanneen mooratti hafan dhufanii akka gargaaraniif dirmachuu lallaban. Tana jidduu mudaan muddii ol bakka miilaa fi garaan elemoo walitti jaajju xiyyitiin diinaa takka dhufattee seene. Elemo dhoomuu isaa kan hubate yeroo humniti diinaa akka gara dhabdee dhukaasni game isaaniitiin itti ol roobu qabbanaa'a. Waraanni mooratti hafan akka iyyannaa dhageenin dirmachuuf horii haalanii waahiloota du'aa fi madaa'urraa hafanitti hafuura lubbuu deebisanii waliin qabsaa'otatti dhukaasuu jalqaban. Yoona elemoo qabsaa'onni tokko tokkoon suuta lola keessaa mimmiliqaa akka lubbuu boruuf baasan ajaje. Haala miliquu isaanii fanjeessuuf ansoolaa deemmatuun irraa fiinxaloosee bakka dhiigni irraa yaa'aa jirutti maree dhagaa guddaa dahoo godhatee waraana diinaatti dhukaasa banuuf jilbiifate. Qabsaa'onni haala kana argan amrii isaa dura dhaabbachuun biraa deemuu didan. Elemo garuu isa caalaa kanarraaf lubbuu baafachuu qabu isaan taachaa itti hime. Sammalees manaa kaniin beer qabsoo bilisummaa ummata kiyyaati. Haala kanaan duu caalaa wanni na gammachiisaan jiru. Qaanqee qabatte tan akkan dhaamne godhuun dirqama isinirra jiru. Kanaaf na dhiisaa deemaa. Ani hamma lubbuun na keessa jirtu diina isinirraa hin ittisa jechuun bakka riffiserraa diinatti dhukaasuu jalqabe. Waraanni haasaa'uun gama isaaniitiin iddoo dhukaasnirraa itti as dha'umutti xiyyitii malees madaafa haraa maraan dooyetti ol yaa'an. Elemu bakka jilbiifaterraa waraana diinaa kanneen itti ol yaa'an hamma danda'u odoo lafaan dha'uu sagaleen kilaash isaa calqifate.
Waraanni diinaa bakka irraa itti dhufaafamaa ture hoggaa ga'an. Ibiddi itti roobaa ture qaama adda bittinneessee haabee nama itti dhufaasaa turedha. Yeroo dilli kuni ta'u dachiin xirroo maaltu na mudate jedha. Samiin naannoo sanii waan jalatti deemaa jiru laaluu jibbitee duumessaa haguuggate. Aduun kana hunda daawwachaa ooltee asrii lubbuu elemoo fuutuu jeeyina qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti bitan qabne umrii 38 itti fudhattee gaara bubbeetiin gadi qaata. Oromiyaan ni bilisoomti.